intalaan hedduu yaaduuf ture intala hedduu ani jaaladhu ilaalcha adda ta'e qabuuf. Wallahi bal. Maakii ati bultii jaarrachuuf jedhamutti hin turre tokko isheen ture bira achi booda hin dhigeenye bakka akkuma tokko hin dhigee. Ara usanii kijiban uummanni ambar warra tiktokii amanu kana na ajaa'iba bar warri tiktokii akkumatti dubbii oofaa baruse walii gadi. Hojii sobaa jechuudha hojii sobaa. Yaa. Ati tiktokii girrigirii keessa isheentu kanaan hedduu si jaaladha biraan girrigiriin jaalattu ati. Self respect hedduu qabda. Dhugaadha. Waa si feesu saniif akka intala durbaa takkatti ta'uu qabda si galamee. Dhugaa keeti galatoomii lijiyaasu. Maali yootu fuuldura keetti bultii jaarrattee maatii horattee abbaa manaa qabaattee waan hedduu fuuldura kee waan jiruuf yeroon dargaggummaa kun immoo sigalee Inshallah sungara waggaa 3 booda waggaa 2 booda inshallah. So what I want to say is girrigirri yeroo goonullee dhaabbannee yaaduu qabna maal jennee maal dubbanne si galamee. Galatoomii lijiyaasu akkamati. Wallahi biyya abbaat kun kinoo akkuma agartuu alhamdulillah hamaan hin jiru garuu yaa Oromaa gadi fiigachaa jira dalagaa olii gadi fiignaa. Biyya ofii yaaduu malee yoo ta'e warra ofii fira ofii yaaduu yoo ta'e malee alhamdulillah gaarii wallahi mishaa biyya Somaaliyaa gaarii ameenyaan qabu. Nagihaan baanee nagihaan sheenaa jirra wallahi alhamdulillah. Kaayiroon akkam? Kaayiroo kun akkam si qabee? Kaayiroo bareedaadha. Bareedaan kaayiroon hedduu namatti tolti bar. Kaayiroon hedduu namatti tolti. Homaan jettu kaayiroon jirra kunu. Jiraadhu. Hamaa kee dhigahuun barbaadu wallahi. Si qofaaf hin taane uummata kiyya sabaaf sablamni kiyya hamaa eenyu tokkollee dhigahuun barbaadu. Dhugaa. Biyya keenya rabbi nagaa haa buusu. Toomanaaf guyyaa meeqa haafi? Guyyaa 17. Soomana inni biyya Somaaliyaa ammallee wuchuu waan ta'eef soomana jedhama yeroo sa'aan isaa jijjiirameera waan ta'eef malee baatii waggaa 5 waggaa 7 akka har'aa bar bakka yeroo isaa sa'aan halkanii gabaabaa waan ta'eef warra Itoophiyaa dura furu bara Asturaaliyaa jechuun amma Asturaaliyaa akka jaalatti ilaalu waan soomana amma halkan uffistee amma ganabaa'utti sa'umsadii 4 turtee achi booda iftaaras hin jedhan. Asturaaliaan bar biyya Itoophiyaa dura iida gootu biyya Itoophiyaa dura soomantu bara isin bari akkuma Itoophiyaatti bara 2017 kabajuu qabdanii. Dhugaa baanta wallahi dhugaa baanta garuu uummata tana warra uummata shooxaana kana abbaan bushu ikonoomii biyyattiilleedha hin ayyama waan akkasiin godhan malee. Amma iidaa fi arafaan beekamii kalaandara biyya kanarratti akka mootummaan nu galmeessu gaafachaa jira akka koominitii afooshoo uummata harargeetti hedduu baay'ataa gaafachaa jiran ijoolleen asitti dhalattee guddatte mootummaa gaafachaa jira kalaandara akka nu kahan dalagaa akka dee ofii akka ta'u jechuudha guyyaan boqonnaa uummata abbu fedhellee amantaa fedha mudala guullee guyyaan sarabireetii iida guyyaan musliimaa waan ta'eef kalaandara keessa akka gashan. Okay, bareedaadha laki. Ani karin jo ati turtee meera achi erga deemtee. Ani akkuma kee kana baqataa biyya biraa keessa qaba amma as ta'ee kan gaggaaru as gandeeme ani waggaa 14 ta'ee nama ta'ee bar. High school life, student life asitti fit. You know high school life, student life asitti fit. Okay. Nama torba taanee ergo takka dhufne tokko keenyallee afaan hangefa waan beeku. How are you illee waan beeku. Me going to Australia and getting Bole airport ke share federally kasi dia majid when mitero no Australia ranjet no si tiket ranjet tiket sa ding kabechu toko Singapore toko Taiwani Thailandi toko mas ni sarafa mas Australia laki ta Singapore dia majid tabara maaf ranjet so
Ayaa ijoollee qabna hedduu akkuma keessan kana nama baqataa jira. Nama waggaa 18 ol ta'e fudhachuulee inni dandeessaa giriin jabaata. Karaa rufujee lafa ture nama ispoonsara argattu ispoonsara jabaa waraqaa olii gadi isheenee si aggalaabatee si gaafatu. Deddeebi'uu qaba biiroo keessa. Ispeeshaalii fara kee ta'u bakka inni dhukkuba sammuun kiyya hin dalagu fayyaan qabu jedhu bakka hedduu yeroo gabaabsuu qaban jechuudha. Maali? Namni akka rufujee ta'e dhufe warra isaa waliin wal quunnamsiisuun giddeetaa seera biyyattiirra kan jiru jechuudha. As fiduun. Din ispoonsarri kee si gasheen jira hayya najaatti milkii maayikii du'aa godhu uumaan yoo sin jedhu akkasimi loora kaffalee dolara 10,000 15,000 kaffalee si falmachuu qaba jechuudha. Warra kiyya dhiiga kiyya jedhee kan ispoonsar kan si godhu sun ta'uu tokko. Depending you sponsor okay depending you sponsor. Dalagaa nama dalagu dalagaa mataa ufaa qaba galii qaba nama barateeru nama asfideellee si barsiisee karaa hedduu sponsor karaa hedduu jira. Nama gargaarsa mootummaa irraa barbaadu waggaa lama maayikina godhu. Ergaa waa'ee maalirraa qabdan sila barreessi. Asirra barreessi. Obsa ergaa maalii akka qabdu waa'ee maalirraa dubbachuu akka dimtu comment godhi. Waa'ee uummata baqataa kanarraa kan haasa'uu barbaadee ture xiqqoo tokko. Ada karena ada bersama makina intala yaatiin dulloomtu tun wal ta'uu barbaaddetti uumama. Hayyee maayikashtisha jedhanii ni bara. Maayikii. Epic. Sponsora kee kaansilii godhu of keessa haqi biyya galii turist visa inni si ergina invitation visa jedhanii kan biraa jira. Sun immoo maallaqa qaba jedhan yoo tokko hattuu watti kiyyubtus maallaqa waan qabu. Turistii dhuftatu maste. Turistii beekta garuu miti. Amma biyya Eurooppii kana fa'aa namni nama yeroo ta'u qabaattu dhugaa nama qubna garoo beekanii. Tourist visa, invitation visa is simple thing. Haadha ofii ayyoo ofii bulanyan ofii fudhachuu hin danda'amu. Tourist visa jechuun invitation visa jechuun ja'a asteessee deebi'uu jechuudha. Visa itti gashan $2,200 fudhatu kan kaffalamu kachiboota tikkeetuma kee qofa. Nama waraqaa sildira biyya kanaa qabu biyya achii yoo qabaatanii jechuudha. Waraqaa dalagaa dhuunfaa isaanii yoo qabaatanii mana kifil afur isatti yoo qabaatanii nama mootummaa irratti harkatee hin jiraan yoo ta'u dhabu jechuudha. Akka poostii qotii barreessita. Ati biyyatti hin galeessi nyaatanii mootummaan kun si nyaata. Adda beetaa achi bakka Austraaliyaa maal godhaa galaan Austraaliyaa amma Austraaliyaa. Austraaliyaa dhuftee aannan kaangaaruu dhugda. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, I just kidding. I just playing around. Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleettii galatoomii maakii maqaan galchite. Dr. Muhammad Rashad Abdullee namni beeyne ni jira jee yaadu nama yeroo jalqabaatiif tafsiira Quraanaa afaan Oromootiin barreesse. Dura dursoo suuraan tun suura Makkaatiif ajiibsanii innaa kitaaba isaa santu ilma isaa ni jira. Ilmi isaa kun Khalid Jaama Khalid Muhammad Rashad Abdulleeti. Ilma isaa kanaatu kitaaba kan ama 3 oliif irratti lafee hojjete. Ilmi isaa kun amma beekina nama guddaadha nama gannaa 61 na fakkaata nama guddaadha hedduudha hedduu xiqqoo liifirra wal agarree odumaa soo jiruuti inni tokkiin isa baasee kute. Ergaa sana doo beekaan hin gayatin. Kitaabni kun amma eebbaaf dhiyaatee jira. Finfinnee hoteela Ililliitti qophaa'ee jira. Walaakin garuu ani amma Harareen jira. Garuu achirra dhaqee hirmaachuu hin danda'u. Kitaaba san gubbatti argamuu hin danda'u. Garuu maaliin godhuu danda'a? Asii viidiyoo sana nama poosti godheetiin jira. Maakii atileen akka viidiyoo irratti hojjettee akka waa'een akkasitti akka namni hedduun irratti hirmaatee seenaa abbaa keenyaa seenaa shee keenyaa kana akka namni hedduun qooda irraa fudhatu nama tile kana gubbaranii obboleeyyan keenya kan jedhan kunis anis viidiyoo poosti godhatan gubbaa sheershee godhanii akka namni hedduu biraan nu gaheenii akkasitti akka ergaan kun
nama baay'ee bira nuguu akka nu gootuuf hin dhufee siin jaa'u pariisitii maal jetta. Dhagaanii jiran kunoo guys deema duwit godha. Viidiyoo isaanii post duwit godha. Agarreera viidiyoo sanis agarreera sooshaal miidiyaa tokko tokko irratti tiktook irratti. Taatee feesbuuk irra maxxansinantis. Ismaa'eel sanarratti agaruutti hin turan sheerii godhutti. Hayyee taatee ni hojjanni goona ishee galatoonni ibsa. Taatee obboleettii galatoome. Inna akkam jirta reelii yaasu. Najaa wallah alhamdulillah akkamatti fayyaa kenna gamammi faameesii ta'uun kun yeroo tokko tokko bara hedduu nama hojii manaa guddaadha bara ofumaa saayi. Mata wanni dhabeeru wanni ta'uun mata rakkatee wanni isaanii maal jedhama voice ta'uun nama voice lasii ta'eeru iyya dabarsuu nama iyya dhabeeru roorroo dabarsuu nama roorroo akka dabarsu dhabeeruuf rakkoo uummata bira geehuun hojii guddaadha barkun. Malee rabbiin waanuma bara yaadde waanuma garaa kee rabbi beeka namni haajaa namaan baasu rabbitti haajaa namaan baasa rabbi haajaa keessaa haa baasu aamin jedhi qabadhu ullee wallo tokko tokko du'aa eeguuti namni haajaa samaan baasu namni si godhee sin immoo waa sin qubusu haajaas waa sin baasu rabbi haajaa keessa sin haa baasu namni uummata haajaa qabdan as keessa jiraattan du'aa irra jirtan rabbi kadhachaa jirtan waan rabbi irraa barbaaddan hundi keessan argadhaa jechuun barbaada. Ay galatoonni. Dhala namaa kennuun kaffaltii nama kaffalchiisu waan qabu. Assalaamu alaikum jettuuni nama tokkoon waan adabbii si adabu waan qabu. Kanaafuu fikir lasoo masxaf kifiyyaa yelloo kaffaltii waan qabu nama jaalala kennu nama kabaja kennu. Coba keeti. Malee biyya keenya rabbi haa toshu biyya keenya rakkatee biyya keenya edaa biyya keenya akka biyya namaa biraas ta'e biyya keenya asin buqqaannu turre kunoo biyya ormaas dhufnee nyaannee illee garaa hin guutuu bara. Yeroo nyaannee dhugullee warra kiyyaa yaada. Yeroo takka jallee yaada yeroo tokko tokko nyaatan ta'a hin dhugan ta'a. Ani as baafadhee namni tokko tokko shigalamii sooshaal miidiyaa rabbaa Ojoleen Austraaliyaa bara sooshaal miidiyaa baay'ee ta'uu dandeenya bara. Hedduu babbareedduu addunyaa kanarra qabdi bara. ግን namni tokko akka amantii keenyaatti akka abbootii keenyaa jedhaniin ija namaa ishee naan jedhan. Wadhaa ta'a. Bishaan mii jedhan jira jechuun barruunfi jirtan kunyuu keessan jechuurraa tuttaaluu hin barbaannu. Naraa jechuun malee nama afaan Oromoo takkaan wanni takka jira jechi takka naraa jedhanii boodammoo na dhoksaan maal jedhan akkaan nama bar naa Maki ya guyyaan gaarii konkolaataa leenjisaan jira kaameraan bakka jiru jahaan jira bakka warri kaameraas bilbilas maalis keessa makiinaa namaa ilaalan jirani. Teknooloojii isaanii teknooloojii badaadha. Okay, sitti haa tolu. Hin badin garuu. Ishi, thank you. Hai. Hi, guys.